bifa kanaan deebi'anii ilaaluu osoo hin taane qooda ofii biyya tana keessatti argachuudhaaf qabsaa'uudha. Kan jedhu ilaalchi guddaan garaagarummaatu jira. Tokko kana lammaffaa abjuu paartileen qaban keessaa paartileen tokko sadarkaa biyyaatitti sadarkaa gaanfa Afrikaatitti paartii isaanii paartii cimaa akka ta'u sochii naannoo kana jiruuf hoggansa naannoo kana barbaachisu humna kennuu danda'u ta'uu kan jedhu abjuu akkasii qabu. Paartileen biraa immoo Oromoo akka ummataatitti sagalee isaatiin murtee isaatiin biyya inni ijaarratee fi mootummaa inni ofii barbaadu argachuudhaan gara sirna dimokiraasii fi badhaadhinaatitti akka inni ce'u taasisuudha. Ilaalcha jedhu gurguddaa lamaan kanatu jira paartilee Oromoo gidduu. Kuni akkuma siin jedhe janna siyaasa biyya tanarra qabnurraa maddaa jechuudha garaagarummaan kuni. Kunniin lamaan kan walii kabajuu barbaachisu ta'uu isaa ifatti agarree. Achirraa fi guddina Oromoo fi Oromiyaati irratti dhimma hawaasummaa Oromoo ilaaluu irratti dhimma tokkummaa Oromoo ilaaluu irratti wantoota kanarra garaaguddaan akka hin jirre kalaallee jechuudha bu'uurota reef kaasisan malee. Sun gidduutti kan walii kabajuudhaan wal dandeenyu garaagarummaa san immoo furmaata akka itti kennu uummata Oromoo ta'uu qaba. Ilaalcha jiru irratti akka walii galamuu ture. Gaaddisni sun akka hiree ta'ee yoo sana ODP'n gaaddisa san keessaa miseensa tokko ture. Inni immoo karaa bilchiqinnaa uumuutitti harkifate waan ta'eef gaaddisni sun itti ta'e itti deemuu jajjabaachuu hin dandeenye akka paartilee Oromootti itti fufuu hin dandeenye dursa ODP'n kagannee fi bilchiqinnaa uumuuf waan tureef jechuudha. Sanirraa kaafee waanuma irra waliigalle kana waan ammasii haasa'eef wantoota biraallee gara qabxii 14 ka ta'an jarmoonni hundumtuu kan irra waliigalan irratti haa mallatteessinuu jedhamee gara ji'a 3 harkifatee jechuudha. Ji'a 3 harkifatee sababaan harkifatee tokko reefi akka jannoo ODP'n qaburraa gara bilchiginnaatti paartilee dhihadha wajjin keessa turanii fi kabira akka isaanii wajjin hojjechuudhaan bilchiginnaa uuman wajjin hojii hojjetan keessa seenanii gamanatti ilaalchi hin kennamne. Lammaffaa barbaachisummaa isaati irrattuu gara booda ODP'n gaafii qabaachaa ture. Akka biyyaatitti malee akka Oromootitti kophaa paartilee Oromoo jennee kophaa deemummaa barbaachisaa kan jedhurraa kaka'ee wanti sun jabaachuu dadhabe. Kanaaf gaaddisni bifa kanaan laaffataa yoo deemu paartileen tokko immoo gara ODP'tti makamuu akka ODF. Ifatti gaaddisa sanarratti ODP'tti makamuu isaanii ibsanii. Paartileen lama immoo adda bilisummaa Oromoo ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo gamtoomee hordofin jedhan soodoretti paartii tokko taane jedhanii. Kanaaf ODP'nis bilchiginnaa ta'uudhaan paartileen lamaan kun immoo tokko ta'uudhaan paartii torbarraa gara warra hafeetitti gadi buune jechuudha. Adaduma deemuun namni addaan bahee kaampii lamatti paartii Oromoo kun bakka lamatti bahe. Tokko karaa ODP'n hordofe kana hordofuudhaan yaada kiyya jedhee fudhate. Kun immoo karaa sanarratti ka amantaan godhatin ka kophaa hafe ture. Warra hafne keessaa paartii sadiitu ture jechuudha. Paartii biyyoolessa Oromiyaadha adda bilisummaa Oromootiif kafaa'u ture jechuudha. Kanaaf oduma mariin kun jiru paartii biyyoolessa Oromiyaadha wanta kana akkamitti qabna waan lama gochuu akeeka godhanne kan tokko gaaddisa kana jalatti wanti yaanne kun yoo xiqqaate rakkoo furuu yoo baanne wal gaanii bakka itti wal komatanu jiraachuun addaan cituu qabu. Tokko gaaddisallee darbinee deemuu qabnu. Lammaffaa immoo paartileen kunniin Oromiyaa keessatti paartilee gurguddaadha. Gaariinillee hamaanillee Oromoo irratti dhiibbaa gochuu kan danda'ani. Kophaa deemurraa walitti dhufnee uummata kana filannoo yoo jiraates akkami sagalee isaa akka gamteessinu akka waliin mari'annu. Yoo filannoon jiraachuu baatillee immoo akkamitti qabsoo itti aanu humna tokko taane akka gaafii Oromoo deebisuudhaaf qabsoofnu kan jedhu koree jiraawwachiisuudhaaf kennaati irra mari'annee Sambooda waan kana eegaluudhaaf karaa adda bilisummaa Oromootiif nu gidduu yeroo dheeraa rakkoon ture waan ta'eef jalqaba isarraa eegaluu qabnaa jennee akkuma miidiyaa garaagaraa irratti ibsee adda bilisummaa Oromoo hafeerree dursa Daawud Ibsaadha wajjin fi kiyyaa dhuunfaadhaan rakkoon nu gidduu jiru akkuma miidiyaa garaagaraa irratti ibsaa ture waliin haasofne kan waliin nu fide dhimma Oromooti malee dhimma dhuunfaati miti akka namaatitti waliin beennu. Qabsoo kana waliin nu fide wanti qabsoo Oromoo immoo lafa jiraaf fuuldurallee waan keessatti wal agarru saniif hojjechuudhaaf waan dhuunfaa kennaa wanti wal miine yoo jiraate dhiifama jennee adda bilisummaa Oromootiif paartii biyyoolessa Oromiyaadhaa waliin haasofsiisuu
haala itti danda'uufne aga ji'a 3 kophaa kenna waliin mari'anne.